Namni kanaan dura hojii lafa iddoo kanatu jiruuti. Hojii bonaa hojjechuu wallaalee midhaan kana fayyadamaa miti. Waan akka shunkurtii waan akka adda addaa qotama malee tartiimoo kana hin beeknu. Nu haaraa ta'e jalqabaan malee amma eggatti gallee barreen gaddaas immoo toleera midhaanii. Amma isa kana immoo egaa mootummaan karoora baasee bo'ii ammayyaa kana gararraa kanaan baasee eegasii tartiimoo kana gaarii jennee qamadii kana facaafanne. Qamadiis kottaa fudhaa nuun jedhanii qamadiis tolannee fudhannee xaa'oo tolannee fudhannee hin qotannee hin facaafanne amma xaa'oo sitti naqannee bishaan sitti naqannee amma daraaraa kennee gaarra jiramu oomisha gaarii irraa arganne jennee yaadaa jirra. Nuyi garuu bonaan iddoo buufanne baay'ee irraa fayyadamneerra. Nyaachas ta'ee gurgurachuus ta'ee fayyadamneerra. Qoricha waagii kan jedhamu nuu kennanii jiru amma kan amma faayidaa miidhaa isaarraa eeguuf immoo itti naqaa irra eegaa irra yeroodhaan bishaan nyaachisaa irra hojjetaan keessa nu bukkee goruu xaa'oo adiis immoo itti dabalaa irra kanaaf amma immoo nu fayyadannee immoo hojjechaa irra. Nu garuu kilasteraan ijaaramnee jirra. Makaruu irratti faayidaa qaba, haramuu irratti faayidaa qaba, eeguu irratti faayidaa qaba. Faayidaa qabeessatu ijaaramuun nu duguunnee keessa galleerra amma waliin gallu hojjennee maasiin keenya tokko duwwaa kan jiru. Qamadii kana hektaara 20,035 irra geenyeeti kan jiru jechuudha. Kanaaf oomishii waliigalaa akka aanaa keenyatti bara kana karoorfamee eegamaa jiru kuntaala 600 olii. Ganda jallisii aadaa qabaniif ammayyaa qabanii hunda keessatti iyyuu persentaan isaa wala caalu malee hojjetamaa jira jechuudha. Carraa kanaan gurmaa'insi nuu bane kuni qotee bulaa keenyatti siqeenyaan hordofuudhaaf carraa arganneerra. Kana keessa akka ganda uneetti kilaastera sadiitti qamadiin kun kan oomishamaa jiru bakka sadii jechuudha. Kilaastera sadiitti qoodameeti qamadii oomishnee gabaatti baasne diinagdee qonnaan bulaa keenya akka inni guddatu gochuuf immoo karaa qonnaatiinis wanti hojjetamuu qabu. Dhiyeessiin garaagaraa yeroon dhiyaachuu qulqullinaan dhiyaachuun illee hojii nuti akka mootummaatti qabannee irratti hojjennuudha. Qotee bulaan keenyas onnatee akka inni hojjetuu fi itti hojjechaa jirra. Nageenyi keenya illee nageenya waaraa ta'e qotee bulaan keenya akka barbaadetti qote akka barbaadetti oomisha isaa gabaatti dhiyeeffatee sodaa tokko malee birruu tokko malee akka inni jiraatuuf immoo karaa hundaan iyyuu hojjetamaa jira. Bara darbe kana hektaara 62,110 kan akka Qellee Wallaggaatti misoomsine kanarraa oomisha qamadii kuntaala miliyoona 2.2 oomishame. Kanarraa kaasee uummanni godinichaa daangaa amma daangaatti sochii godhameen leenjii ogeessaa fi hojjettoota misoomaa kennameen akkasumas qonnaan bulaa godina keenya keessa jiruuf kennameen gadi bu'ee immoo lafarratti maasaa irratti hojii irra akka oolchu kan godhame irraa kaasee bara kana lafa hektaara 134,110 kan karoorfanne amma ammaatti lafa hektaara 106 qamadii bonaatiin uwwisnee jirra. Bara kana karoora keenya otumurre oomisha kuntaala miliyoona 5.9 kan eeggannu. Kanaaf bara baraan jijjiiramni fidaa dhumne lafa hektaara 700 irraa kaanee hektaara 106 gallee jirra. Potenshaala qabnu waliin yeroo ilaallu kanaa ol ammallee hojjechuu kan nu barbaadu yoo ta'e jalqabbiin jiru kan nama jajjabeessu ta'uu isaati jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf lafa dabaluu qofti gahaa miti. Hojimaata fooyya'aa fayyadamuun, teekinooloojii fayyadamuun dhibeewwan adda addaa kan akka waagii qamadiitii fi mala aadaatiinis mala ammayyaatiinis ittisuu barbaada. Kanaa wal qabatee inni tokko ogeessi keenya godinaas kanaanaas gadi bu'ee maasii qonnaan bulaa irratti hordoffii geggeessaa jira. Keemikaalonni bal'inaan dhiyaataa jiru. Oomisha keenya galma yaadame sanaan gahuudhaaf hojjetamaa jira.